Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo isin haa qabachaa ani lataa labataadha YouTube L2 Teekirraa. Egaan daawwattoota koo guyyaarraa kan ammoo wanta isin fayyada jedhee yaade tokko qabadhee isiniif dhufeera jechuudha. Innis aappii Macaafa Qulqulluu afaan Oromooti jechuudha. Innis namoonni baay'een wantoota isin achi keessatti fayyadamuu yookiin immoo wantoota isin achi keessatti beekuu qabdan maal akka ta'e isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan isinis ammalumaatti nu hordofu hin dagatina. Yeroo baay'ee garuu ani kan isin gorsu utuu aappii kana caalaa Macaafa Qulqulluutti fayyadamtan jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo Macaafni Qulqulluu isin bira jira ta'e yeroo Macaafni Qulqulluun isin bira jirutti aappii Macaafa Qulqulluu caalaa Macaafa Qulqulluu isa waraqataatiin jiru yoo dubbistan gaariidhaan isiniin jedha jechuudha. Yeroo Macaafni Qulqulluun isin bira jiratti garuu yeroo kanatti fayyadamtan akkamitti akkasiin fayyadamuu qabdan isinitti agarsiisaa jechuudha. Utuu garuu gara kanatti darbin dura namoonni YouTube kootiif haaraa taatan YouTube koo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Maaliif wantoota garaagaraa afaan Oromootiin YouTube irratti wantan gadhiisuuf wantoota isin fayyada jedhee yaadu. Kanaaf singaa waan ta'eef wantoota kana argachuudhaaf YouTube koo kana subscribe godha. Egaan guyyaarraa kana gara tutorialii guyyaarraa kanatti utuu darbin dura wantan isinitti himu jalqabaa aappii Macaafa Qulqulluu kana warri kanaan dura namarraa dabarsattanis ta'e download godhattanii yeroo dhiyootti updated ta'e waan jiruuf sa updated ta'e kana buufachuun isinirra jira jechuudha. Update godhaa aappii keessan kana yookiin immoo aappii Macaafa Qulqulluu kana. Zan aappii Macaafa Qulqulluu kana erga update gootanii boodadha kan isinitti agarsiisu jechuudha. Baay'een isaa wajjin updated sana wajjin wal qabata waan ta'eef. Eshi gara tutorialii kootti gaafan darbu tokkoffaa irratti kanan isiniif kaasu yeroo dheeraa kanatti dubbisuu waan hin dandeenyeef yeroo baay'ee kan isin gochuu qabdan tiimii isaa sirreessuun isinirra jira jechuudha. Tiimii isaa sirreessuuf mallattoo ringii yookiin immoo kunoo sirreessa kan jettu kanatti buutu jechuudha. Erga kanatti buutaniiti kunoo bifa kanaa jechuudha kan isin banu as keessaatii filattu jechuudha. Garaa keessanii isinitti tolu garuu yeroo baay'ee kan isin gorsu yoo tiimiin keessan gurraacha ta'e gaariidha jechuudha. Maaliif ija keessan yeroo dheeraa yoo dubbistu ta'e akka inni hin miineef jechuudha. Kanaaf iddoo kanaatti fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan hin jaalladhu kofiidha jechuudha. Kofiin kun amma baay'ee gaariidha, ija namaas hin miidhu haala kanaatiin jechuudha. Achumaan yoo barbaadan iddoo kana sirreessaa kana keessaati waan garaa keessanillee foontii garaa keessanillee fayyadamuu hin dandeessu jechuudha as keessaati. Ammaaf isa kanatti hin bu'u. Saayizii isaallee sirreessuu hin dandeessu, guddaas xiqqaas gochuu dandeessu. Laayin ispeesii laayinii gidduu jiru yoo sirreessuu barbaadan hin dandeessu. Kanaaf haala kanaatiin tiimii keessan sirreeffachuu hin dandeessu jechuudha. Lammaffaa irratti kan isiniif kaasu aappiin kun erga updated ta'e booda kan irratti argame yookiin immoo wanti haaraan irraaf dhufe innis wantoota wabeeffannaa yookiin immoo Macaafa Qulqulluu irratti akkuma beeknu kutaan tokko gara kutaa tokkotti refer godha yookiin immoo wabeeffata jechuudha. Isa kana egaa aappii irratti yeroo baay'ee argaan turre aappota gara booda turan irratti jechuudha. Kun garuu ofii isaatii qabatee dhufeera jechuudha. Kun akkuma argitan mallattoo istaarii taate kana yoo isheetti buutan wabeeffannaa yookiin immoo lakkoofsa sana wajjin kan wal qabatu isiniif fida jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf yoo irratti kilik gootan kun akka kanatti argattu jechuudha. Kanaaf kun amma akka argaa jirtan kana Macaafa Qulqulluu waa'ee kutaa kana wajjin wal qabatan isiniif gadi tarreessaa jechuudha. Dabalataan jechuudha. Haala kanaatiin salphaatti egaa wabeeffannaa isaa kana baruu hin dandeessu jechuudha. Tokko irratti fakkeenyaaf dubbistanii kutaa isiniin galle sana maalii wajjin wal qabata kan jedhu kutaa sana ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kun ilaalama. Waa'ee lakkoofsa 10 irratti waa'ee mootota lammaffaa moototaatti isin geessaa jechuudha. Kun gaa salphaadha Macaafa keessatti yeroo qo'attanii akkuma iddoo garaagaraa refer godhaa dubbistan kanas gaafa dubbistan akka kanatti illee dubbisuu hin dandeessu jechuudha. Kan biraan egaa namoonni baay'een aappii kana keessatti hin beektu kana sadaffaa irratti kanan isiniif kaasu fakkiitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Barreeffamoota kana gara fakkiitti jijjiiruu fi irratti kilik gootu. Takka waan irratti kilik gootu gadi qabuun barbaachisu. Zan fakkii kan jettu kana irratti kilik gootu jechuudha. Zan kun bifa kanaatiin jechuudha kan inni isiniif fidu. Footoo as keessaatii hangaraa keessanii filattanii gochuu hin dandeessu. Kun hangaraa kootii filadheen jira. Yoo barbaadanii iddoo kana dhuftanii download illee gochuu dandeessu irratti kilik gootanii kun amma download ta'eera. Yoo barbaadan immoo color kan jedhu kanatti kilik gootanii as keessaati hangaraa keessanii filattanii background isaa gochuu hin dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan immoo isa haaraa kana irratti kan itti dabalame galerii keessaallee footootti gochuu dandeessu.
galarii keenya erga bananneeti irratti kilik goona footoo magaraa keenya tokko. Fakkeenyaaf yoo kana barbaadan kan irratti kilik gootu zan raayiteettu jechuudha. Kana booda kun akkuma argitan irratti naaf galee jira jechuudha. Kana immoo yoo barbaadan edit gochuu dandeessu barreeffama isaa irratti kilik gootu dan kanaati. Zan kalarii isaa foontii isaa jalqaba irratti kilik gochuu qabdu. Irratti kilik gootanii akkanatti guddisuu dandeessu, reshape beddeesaa jijjiiruu dandeessu, strookii qarqara isaa irra jirutti dabaluu qirraa hir'isuu dandeessu jechuudha. Agartanii akkuma argitan kan akka dubnaaf dubbifamutti jechuudha. Kalarii isaa kana iddoo kana kilik irratti gootanii kan biraatti jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf kanatti illee garaa keessanii gochuu dandeessu jechuudha. Adii fakkeenyaaf fayyadamuu dandeessu jechuudha. Erga fixaniitii kun mallattoo flop diiksii durii kan fakkaattu kanarratti kilik gootu zan successfully save siniif ta'ee jira jechuudha. Galarii keessan keessatti kanaaf namootaaf akka kanatti share gochuu hin dandeessu jechuudha. Itti fufee immoo kanan siniif kaasuu yookiin immoo arfaffaarratti jechuudha. Aappiin kun tokkoffaa aappiin kun afaan Oromoo qofaa miti kan inni of keessaa qabu jechuudha. Afaanota baay'ee of keessaa qaba. Kanas tuqaa sadii iddoo kanarratti gubbaa kanarra jirtu irratti kilik gootu. Zan iddoo kanaati Bible Manager kan jedhu irratti kilik gootu iddoo kanaati jechuudha. Zan kunoota as keessa akka jirtan as keessa galtanii kunoo baabiloota baay'eedha jechuudha kan isiniif fidu. Afaan Ingiliffaa dabalatee Tigreeffaa Amaariffaa dabalatee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin as keessaatii tokko irratti kilik gootanii download gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma green literal translation kan jedhu kana yoo download gochuu barbaadan irratti kilik gootu baqa. Kana booda meegaabatii lama wayiidha download siniif godha jechuudha. Kan download ta'e immoo kun as keessa galaa jechuudha dhufee haala kanaatiin isa download gootan haala kanaatiin dhufee as keessa siniif galaa jechuudha. Garaa keessanii download godhatanii itti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha interneetii irraa. Kunis gaa baay'ee isin gargaara. Asumaanii yoo barbaadan immoo fakkeenyaaf compare godhaa dubbisuu yoo barbaadan gubbaa kanarraatii macaafa kan fakkaattu kanarratti kilik gootu. Kana booda amma kunoo fakkeenyaaf maqaa afaan Amaariffaadha jechuudha iddoo kanaati kanan filadhe. Kanaaf kananaaf fide jechuudha. Yoo jijjiiruu barbaadan fakkeenyaaf amma Ingiliffaa afaan Oromoo dubbisuu barbaadan kun iddoo addis MT kan jedhu kanarratti kilik gootu kun iddoo kanatti jechuudha. As keessaatiin filattu fakkeenyaaf literaalii gochuun hin danda'a. Kan biraan kanumarratti kilik gootanii sagajjallaa jechuudha. Kana irratti kilik gootanii sirreessuu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Amaariffatti jijjiiruu hin danda'a. Amaarik 1954 seeduratti iddoo kanatti kilik gootanii garaa keessanii jijjiiraa adeemuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin dubbisuu hin dandeessu. Yoo balleessuu barbaadan kanuma gadi gootanii balleessitu jechuudha. Kana dhumarratti immoo kan isiniif kaasu macaafota qulqulluu yeroo dubbisan keessaatii wantoota tokko yookiin immoo tiksoota barbaanne tokko search gochuu barbaanne iddoo kanatti kilik goonee search gochuu hin dandeenya jechuudha. Kana booda search gootanii baafachuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf kutaa macaafaa keessaatii isa kam akka ta'e immoo ilaaluu fi iddoo lammaffaa yookiin immoo gidduu kanarratti kilik gootanii kakuu haaraa keessaa moo kakuu moofaa keessaa moo macaafota tokko keessaa illee search gochuu hin danda'amu jechuudha. Fakkeenyaaf Maatewos garasii waan banee jiruuf Maatewos godhee yoo Luqaas keessaa barbaadan immoo Luqaas irratti kilik godhattu jechuudha. Kanaaf Maatewos keessaa fakkeenyaaf jettanii hangaraa keessanii asirratti search gochuu hin dandeessu jechuudha. Kunis gaa yeroo macaafa qulqulluu qo'attaniif isin gargaara. Kan biraan yoo warri Baayibilii qo'attan yookiin immoo warri Baayibilii baratan yeroo baay'ee advanced dha kuni iddoo kanaati strong dictionary kan jedhullee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Strong dictionary kun kan isin gargaaru yeroo baay'ee warri theology baratan way kanaan hin beeku how to search strong dictionary jedheen jira jechuudha. For Greek akkamitti akkasiin fayyadamtan, Hebruudhaan akkamitti akkasiin fayyadamtan illee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin gaa fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Aappii kana jechuudha. Erga fayyadamtanii immoo kan isin gochuu hin daganne jara kana akka isaan hojii gaarii kana itti fufanii hojjetaniif rate on Google irratti kilik gootanii hojii isaanii kana rate godhuu hin dandeessu jechuudha. Iddoo kanatti kilik gootanii kana booda gara Google Stories singeessaa janas irratti jara kana rate gochuun sinirra jira jechuudha. Amma ni kanaan dura waan rate ittiin godheef maqaa kooddana kanatti fideera jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin gaa rate gochuu hin dandeessuuf jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu kana itti fayyadamuu hin dandeessu haala kanaatiin jechuudha. Hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Amma qophii biraatiin wal agarrutti nagaan tura.